har'a ammoo ijoollee Oromoo taatan qofaaf qomoo koo kan taatan qofaaf yaada tokko isinii qabadhee dhufeera. Kan Oromoo hin taane dabarse ofirra. Viidiyoo kana ilaaliin dabarse. Ani Oromoodha kan jettu garuu aadaan keenya, safuun keenya, duudhaan keenya nuuf kabajamuu qaba. Oromoon sanyiin keenya, qomoon keenya aadaa mataa isaa, duudhaa mataa isaa qabaa kan jettu viidiyoo kana osoo hin ilaalin akkasumas laaluu qofa miti. Qomoo keetiif yookaan obboloowwan kee Oromootaan hundumaaf akka dhaqqabuuf sheer osoo hin godhin akka hin dabarre maqaa Orommaatiin sin gaafadha. Innis akkas jechuudha. Ani dhugaa dubbachuuf TikTokiin yookaan ammoo sooshaal miidiyaan kan inni kalaqameef irratti wal arrabsuuf miti. Irratti aadaa keenya, duudhaa keenya gatuuf miti. Istime maal akka hojjennu haa beeku. Maal akka hojjennu beekuu danda'uu qabna jechaadha. Asiin aadaa keenya guddisu, safuu keenya, duudhaa keenya addunyatti tana barsiisuudhaa qabna malee irratti kan safuu keenya dagannu, maalummaa keenya kan gadi qabnu yookaan hir'isnu ta'uu malu jechaadha. Meesti viidiyoo kana daawwanni walitti adeebinu. Isiniin ikkoo afaan keessan iyyuu sin dhungachuu yerootti sin qaanfannu qabna bara. Waan keessa waan poostii ta'u kumaatama jira bara. Isinii kan dubartee qaanessu. Deema bobaa keessan sirriitti miicaa. Ilkaan keessan qulqulleeffadha. Ajaasaatiif akkati dhungannu qabnu. Kaarsii keessan, qaamni keessan, mataan keessan. Tortortuu abbaa keessan isinii kan dubartee. Dhugaa dubbachuuf egaa kun baay'ee na gaddisiisaadha. Kun ammayyummaas natti hin fakkaatu. I don't know better. At least akkamitti namni akka hubatu hin beeku. Kun ammayyummaa natti hin fakkaatu. Ammayyummaan ogummaa qaban irratti ogummaa adda kan sana caalu gaarummaa addaa calaqqisiisuudha malee kan beekanin gadaantummaa yookaan waa gadaana lakkaa'uuti miti. Mee amma ijoolleen dhiiraa akkasi, ijoolleen shamarranii akkasi jechuu tana maaltu fide? Ishi moo jecha kanaaf immoo deebii kenname kana dhaggeeffadhaati walitti deebina. Isiniin ikkoo afaan keessan iyyuu sin dhungachuu yeroo ati duraan dursi ijoollee dhiiratiin hin xirooftu jechuurraa hudduu kee of jala gadi ilaala akkatti nama jibbisiistu jechuudha. Egaa laaltanitti viidiyoo kana dhugaa dubbachuuf. Ishiin tun gaaf kan jettu. Ishee obboleettiin koo kun immoo akkas jette. Atu akkasidha. Ijoollee dhiiraan akkas hin jedhin maaliif waliin gorfannu? Maaliif yaada hin taane kana akka dhiisnuuf walitti himu? Dhugaa dubbachuuf taanaan baay'een itti dhaga'ama. Adaraa keessan ijoolleen obbolaa koo taatan hundumti keessan viidiyoo kana kan daawwattan hundumti keessan maal akka hojjennu haa beeknu. Waa gaarii haa kalaqnu. Aadaa keenya, safuu keenya keessaa osoo hin bahin, abboota keenya biratti osoo hin tuffatamin, harmoota keenya biratti osoo hin abaaramin wantoota qaqqajeeloo haa hojjennu. Dhugaa dubbachuuf nuyi dhalli namaa umuriin keenya addunyaa kana irratti qabnu hagam taate ishumayyuu hammeenyaan dabarsina. Gaarii hojjennee xumurraa umurii keenya kanatti. Dhugaa dubbachuuf osoo gaarii illee hojjennee umurii keenya kanatti xumuruu hin dandeenye. Nam tokko waggaa 100 jiraate guyyaa 360 waggaa 100 guyyaa 360 yoo baay'ifate guyyaa meeqa qabachuudha namni kun? Herreegdanii bira guu dandeessa. Guyyattii tana keessatti waa gaarii illee hojjennee xumuruu hin dandeenyu. Kanaafiyyuu adaraa keessan waa gaarii haa hojjennu. Sooshaal miidiyaa kanaan wantoota nama barsiisan. Namni kamillee amantii qaba. Musliima ta'u, Ortodoksii haa ta'u, Pirotestaantii haa ta'u, Kaatolikii haa ta'u, Joobaa amantii kamillee yoo ta'e gaarii barsiisti, qajeelummaa barsiisti. Maaliif waan qajeelummaa tana hin hojjennu? Adaraa keessan waa gaarii walirraa haa barannu. Viidiyoo kana obboloota koo kana akkanaaf dhaqqabuuf ijoollota kamillee nama kamillee akkanaaf dhaqqabuuf adaraa keessan sheer akkanaaf gootan gamanumaan maqaa Waaqayyootiin isinan gaafadha. Bakka jirtanitti jaalalli Waaqayyoo, arjummaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Horaa bulaa deebanaa galatoomaa isiniin jechuu barbaada asumaan.